fakkeenyaaf uummata tokko uummata galbataa dhaqee booji'u haa garba godhatu nama san hunda isaa godhameti siistemii qabu mootummaa qabu warra mootummaa sana deeggaruu fi warra sirna sana deeggarutu nama cunqursa. Namni baay'een achi keessatti hiyyeessa ta'uu danda'a. Miidhamaa ta'uu danda'a. Garuu ilaalchi reesizimii warra cunqursaaf warra cunqurfamaa walitti qabeetu warra cunqurfame irratti kaasa. Yoo warri cunqurfame sun dammaqee lolate sirna cunqursaa sana ofirraa gatu jechuudha. Sirna cunqursaa sana ofirraa gatanii wallaansoo warra cunqurfamaa bilisa nama baasaa jechuudha warra sanyii warra nama cunqursuu keessaa. Fakkeenyaaf amma gara keenyatti geessa gara Itoophiyaan impaayiree keessatti. Innaa dhugaa dubbannee cunqursaa uummata cunqurfamaan hiyyeessi amaaraa baay'eetu jira. Kan rakkatu, kan uffata xurii halkanii guyyaa uffatu Tigree keessas. Garuu sirni isaanii mootummaa isaanii ijaaranii Itoophiyaadha namatti himu. Nuti soorettiidha. Biyyi keenya akkas guddoo turtee seenaa dinqisiisaa qabnaa jedhanii himu. Garuu uummati suni hiyyeessa waan tokko hin qabu. Garuu ilaalcha sanaan ilaalcha Itoophiyummaa reesizimii Itoophiyummaa sanaan qabaniitu warra kaan jibbu warra cunqurfame. Akkuma godhaa jiran kana irratti duusisu. Garuu warri cunqurfame sun yoo siistemiin sirna cunqursaa sana cabsan uummati cunqurfamaan sunis bilisa ba'a jechuudha. Rakkoo guddaan kan jiru gaa ilaalchi reesizimii fi religious chauvinism kan kootu caala amantiin kan jedhu walitti hidhama yeroo baay'ee keessumaa akka biyya Itoophiyaa fa'itti. Kan keenyatu caalaa warri kaan gatiin qabdu amantii ishees gatiin qabdu namni ishees gatiin qabdu seenaan qabdu seenaan qabanii amantiin isaanillee peegaan namaan jedhan amantii namaa peegaan jechuun arraba guddaadha. Nama dhagaa fa'itti amanu muka fa'itti amanu nama barrabsan. Dhugaadhumatti inni ilaallee namni uummata dhagaatti amanu uummata mukatti amanu hin jiru. Garuu iddoo sanatti dhaqanii faa sagaduu danda'u waaquma isaanitti sagadu. Akkas godhaniitu uummata kana wallaalchisanii warri biyya cunqursan uummata cunqursaaf cunqurfamaa walitti naqaniitu ittiin bitu. Kana yoo cabsuu hin danda'ame kanaafitu Maartin Luther King faa kan inni jedhe waa'ee kanarratti warri cunqurfame warra cunqursaa keessas cunqurfamaatu jira. Wallaansoon keenya wallaansoo sana wajjin wal qabatee yoo deeme ilma namaa bilisa baasaa jedhu. Akkasuma wallaansoon Oromooillee akkasuma dhugannaa dubbanne. Wallaansoon Oromoo cunqursaa Oromoo yoo bilisa baase cunqurfamaa Amaaraa fi cunqurfamaa Tigreellee bilisa baasa. Maaliif dimokiraasii fiduu barbaada? Haqa fiduu barbaada? Amantii hundumaa wal qixxeessuu barbaada? Amantii waaqeffataa, amantii Islaamaa, amantii Kiristaanaa wal qixxeessuu barbaada? Kanaaf haqa fidaa jechuudha. Kanaaf wallaansoo warra cunqurfamaa haqa akkasii fida. Kanaaf beektota amantii warra akka Guddinaa Tumsaa fa'aa, warra akka Maartin Luther King fa'aa, warra akka Desmond Tutu fa'aa uummata cunqursaan harka wal qabatanii akka sirni cunqurfamaa badu irratti wallaansoo godhu jechuudha. Kun immoo dhugaa naa dubbanne haquma amantiiti. Amantiin dhugaa amantiin namni meeshaa hin godhanne sababa hin qabu. Ijoollee waaqaa kan isin ol caalchisee ol miisisuuf namumatu meeshaa godhachuudhaaf jedhee amantii gara malee dhimma itti ba'ee balleessee jechuudha. Akkasii galatooma.